wanni an qulqulleeffachuu danda'e takkina odeeffannoo opiidiyoon akka hin qabnee fi rakkoon guddaan masaraa biyyaalessaa keessa akka jiru hubachuu danda'e. Abiy Ahimed du'eera odeeffannoon jettu yookaan ammoo Abiy Ahimed rukutamee jira yookaan ammoo Abiy Ahimed dhukkubee jira odeeffannoon jettu keejjibaa jechuudhaani deeggartoonni Abiy Ahimed kan isaan maanii shakkii jira jedhanii baasan ammaan tana odeeffannoon kun ni dhara jechuun isaanii dhagahamaa jira. Warra odeeffannoon keejjibaa jedhanii Abiy Ahimed odeeffannoon fonqolchii mootummaa irratti geggeeffamee jira jedhee barreesse keessaa tokko Suyyumee Tashoometi. Abiy Ahimed fonqolchii mootummaa irratti hin geggeeffamne dogongoraa isin dogongorsiisefillee dhiifama isin gaafadhaa kaa jedhe namni tokko Suyyum Tashoomee kana barreeffama isaa waan inni barreesse deemnee dubbisnee irraa haasa'uu deemna. Namni biraa ammoo dubbii hima waajjira biltsiginnaa Oromiyaa ka Abiyyiin walitti dhiheenya qabu opiidiyoo keessa yookaan ammoo biltsiginnaa damee Oromiyaa keessa ka Abiyyi wajjin walitti dhufeenya qabu ka Abiyyi wajjin haasawaa qabu Taayyee Danda'a nama jedhamu nama ergaati. Yoo Abiyyi balleessu jedhu ka balleessu yoo Abiyyi tolchi jedhu ka tolchu wanni inni barreessu Abiyyittus keessan dubbataa namni jedhamu Taayyee Danda'a Areedoo barreeffama gabaabaa barreessanii salaamno nagumaa jedhee barreesse jira afaan lamaan. Afaan Amaariffaatiin salaamno afaan Oromootiin nagumaa kan inni jedhee barreesse feesbuukii irrattu sa'aatii 11 durattu barreesse jechuudha. Taayyee Danda'a gara herrega Itoophiyaa sa'aatii halkan qixxeetiin odeeffannoon Abiy Ahimed ejjeefamee jira jettu eegii babal'atiin yookaan du'ee jira madaahee jira ambulaansii xayyaaraatiin gara biyya Awurooppaa geeffamee jira. Magaalaa Xaaliyaan Bolognaattu geggeeffame odeeffannoon jettu eegii baateen dubattu wanni hundu nagaya salaamno jedhee kan inni barreesse kunini namni kuma shaniitii fi dhibba lama miirisaatti ibsatee jira. Yaadi 2,300 barreeffamee jira. Namni 236 qoqqoodee jira. Waajjirri muummicha ministeeraa yookaan ammoo Ethiopian Prime Minister Office innis ibsa baasee jira. Odeeffannoon jechuun Abiy Ahimed ejjeefamee jira jettu kun inni eegii dhagahameen duubatti waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaas odeeffannoo baasee jira. Odeeffannoo kanaanii dubbiin Abiy Ahimed ejjeefamee jettu yookaan ammoo dubbiin Abiy Ahimed miidhamee jettu kijjiba jechuun isaanii dhagahamee jira. Afaan Ingiliishiitii fi afaan Amaaraatiin yeroo takkattuu barreeffamee wanni kun Taayyee Danda'aatii fi muummichi ministeeraa Office of the Prime Minister of Ethiopia ka jedhu feesbuukii lachuu yeroo tokkottuu odeeffannoo kana barreeffame nam tokkottu barreessuu danda'a yookaan ammoo bakka tokko irratti barreeffama waajjira muummicha ministeeraa illee ajajii kennamee Taayyee illee yeroo tokkottuu ajajii kennamuun oolle sa'aatii gosa takkattuu barreeffame የጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ አህመድን ደህንነት አስመልክቶ በማህበራዊ ሚዲያ የምናፈሰው ወሬ የሐሰት እንደሆነ ሁሉም ሰው እንዲገነዘብ ለማሳሰብ እንወዳለን ጀቹዳኒ አፋን አማሪፋትን በረሰ ነማ ኩማ አፍሪፊ ሜሪሳ ኢብሰቴ ያዳ ነማ ኩማ ተቆቱ በረፈሜ ነማ ኩማ ተቆቱ ፊ አፍሪቲ ፈፋጫሴ ጀቹዳ ዋንካ odeeffannoon Abiy Ahimed ejjeefamte jedhee miidiyaa hawaasummaa irratti naannawaa jiru odeeffannoo dharaa akka taate hundumtuu akka hubatanii yaadachiisu barbaanna jechuudhaani waajjirri muummicha ministeeraa afaan Amaariffaatii fi afaan Ingiliishiitiin barreessee jira. Muummichi ministeeraa durii barreeffama yoo barreessu afaan Oromootiin itti daddabalama. Ammaan tan barreeffama afaan Oromootiin barreeffame sun waan dhiifame yookaan waan hafee fakkaata. Abiy Ahimed yeroo tokkotti afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalii yoomtaa jedhee yoo OBN irratti daayireekteriin OBN obbo Zinabuu Asraati gaazexeessa OBN illee gaafatu afaan Oromoo feesbuukii kiyyirrattu tiwiiterii kiyyirrattu afaan feesbuukii kiyyaan afaan Oromootiin barreessaa hin jiru jedhee ture. Ammaan tan afaan Oromootiin barreessaa akka hin jirre kadhagamaa jiru. Afaan Oromoo jechuun miidiyaa hawaasummaa isaa irralleetti afaan mootummaa akka ta'e waan kufee fakkaata. Namichi gari gaafii namni gaafatu itti gaafatamummaa mootummaatiif dhuunfaa isaatiif mootummaa ufumsaa wanni inni godhu cuftin waan mootummaati. Wanni inni hin goone waan mootummaan hin goone inni godhe jennaan mootummaan godhe inni aangoo qabate jennaan Oromoon aangoo qabate Oromoo hunda dhiisuu qaba. Waan akkas tokko kan inni haasa'u sanasumatti waa dhaabnuti yeroo biraarra haasa'uu deemna. Odeeffannoo kanaa fi sababa akka ta'e muummichi ministeeraa ambulaansii xayyaara biyya Imaaraatii Arabaa irraa ergamteef biyya Imaaraatii Arabaa yookaan United Arab Emirates irraa ergamteeni odeeffannoon kun yeroo dhuftu qofa Abiy Ahimed baay'ee dhukkubee jira rukutamee jira yookaan ammoo uf wallaalee koomaa keessa seenee jira. Imaaraatii Arabaa mootiin biyya suni ambulaansii xayyaaraa Finfinneetti erge ambulaansiin gosa kana kanaan dura Itoophiyaa dhufee hin beeku Itoophiyaan hin qabdu ambulaansii xayyaaraa Finfinnee dhufe Finfinnee irraa nama tokko fuudhee namni kun Abiy Ahimed ta'uu danda'a. Nama kana fe'atee achiin duubatti gara biyya gamtaa Awurooppaa Xaaliyaanii magaalaa Roomii jedhamee haasamatu achiin lakki Roomii miti magaalaa Bologna geesse jechuudhaani odeeffannoon sun odeeffame.
namni kunini Facebook, Twitter idanii kabarreesse Abiy Ahmed rakkoo fayyaa hin beekamne tokkotti fi mootummaa Imaaraatii Arabaatiin gara Xaaliyaanitti xayyaarii isa geessee jira. Abiy Ahmed akka hamiin jettutti tokkoffaa summaa'uu hin oolle yookaan ammoo rukutamuu madaa'uu hin oolle garuu odeeffannoon kun hin mirkanoofne jechuudhaan namni kun barreessa jira. Odeeffannoo nama kana X irratti godhame jechuun odeeffannoo kijibaa jechuudha. Miidiyaan hundinuu jechuun miidiyaan ijoolleen Oromoo aktivistoonni barreessanillee miidiyaan barreeffamulleen hedduun isaa maddii odeeffannoo jechuun waan kanaan durattu jechuun Abiy Ahmed dhukkubee biyya Imaaraatii Arabaa irraa xayyaarii dhufee fi mootiin Imaaraatii Arabaa Bin Zaayid isaa dhaqqabee gara Awurooppaa yaalii fi geesse odeeffannoon jettu kun bal'inaan ni mul'ata. Namni tokko jechuun kan madda oduu Israa'elii qabu tokko gariyoon yookaan ammoo garjoon kan kan inni illee waan gosa kana barreessee jira. Air ambulance jechuudhaan xayyaarii ambulaansiin xayyaaraa Abiyyi fi dhufee jira Addis Ababaa gara Dubaay Finfinnee gara Dubaay achirra immoo Dubaay irraa gara Finfinnee dhaqee Finfinnee irraa gara Xaaliyaanii Abiy Ahmed geesse jechuudhaan karaa jechuun xayyaarii deeme kan fakkaatu maappii balalii xayyaaraa ka Google waan ta'e tokkollee sa'aatii wajjin ol kaahee jira. Odeeffannoon inni barreeffame kun namni hedduun odeeffannoo dhugaatii jechuudhaan akkasitti dhiyeessaa turani. Odeeffannoo kana jechuun namni tokkollee Photoshop godhuu danda'a. Odeeffannoon kun asirratti waan baheef dhugaa jechuun hin danda'amu. Kanarraa kan ka'e Abiy Ahmed miidhamee jira, du'ee jira, madaahee jira. Rabbi isaa ijjeesu ka jedhulleetu jira. Abiy Ahmed lakki du'uu hin qabu akka inni aangoo gadhiisa kennu hin miine barbaan malee nama akka inni du'u hin hawwinu warri jedhullee hin jiran. Warri Abiy Ahmed waan Oromoo godhee fi waan Hacaaluu godhee fi hayyoota Oromoo waan hidhee fi maqaa abaa'oo shanii balleessin jiruun balaa Oromoo gubbaa dhaqqabsee fi isallee du'attu malaa jedhee gammadee jira. Warri Habashoota illee jechuun Abiy Benishaanguleetti nama ijjeesise naannoo akkasitti nama ijjeese du'uu qabaa jedhamee gammada warri turanii fi warri ammoo way Itoophiyaa namni silaa hin ta'uuf namni nurattu jedhee gaddellee ni jira. Abiy duulle eenyeen farsalleen inji Itoophiyaat farsimi jedhe Itoophiyaan hin diigamtu kan inni jedhe dhaamsa guddaa dhaamee dabarsee Itoophiyaan hin diigamtu jedhe warra dubbatutu jira. Zaranyoota Abiyyiin balluuti jedhe warri Habashaa fa'aati hedduu isaanii akka namni isa ijjeesse kun inni Oromoo taatee dubbachuun isaanii mul'ate jira miidiyaa hawaasummaa gubbaatti. Warri Oromoo gariin ammoo si gorsinee gorsa hima didduu maal jedhani si mammaaksuun hima didduudhaan didduu jechuun waan harki keetii argatte jira nafxeenyaan si nyaatti jedhee warri barreessaa turellee ni jira. Akka hundaafuu ammallee wanni kun hin qulqulloofne bifuma odeeffannoo adda addaa kanatti deemaa jira. Abiy Ahmed nagaa qabaa fayyaa qabaa jechuudhaan miidiyaan isaa fi akkasumas BBCnis waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaa odeeffannoo inni barreesse suni waabeeffachuudhaan odeessaa jiranii. Abiy Ahmed nagaa qabaachuu fayyaa qabaachuu isaa kan ittiin beeknu yoo inni miidiyaa irratti gabbahee dubbate qofa. Yoo inni televezyiinii kaameraa dura taa'ee waa'ee fayyaa isa dubbachuu qaba. Mootummaan mallasaan gaaf du'elleen dhokate. Eeginni du'een duubatti guyyaa hagamiin duubattu mallasaan du'ee jedhamee yeroo jalqabaa hin du'e jedhamee dhokfamaa ture. Minilik illee gaafa du'ellee dhokatee ture. Iftoomii mootummaa jiraachuu qaba waa'ee fayyaa mootummaa irrattu. Abiy Ahmed jira fayyaa qaba nagaa qaba jennee amannu gaafinni televezyiinii gabbahee dubbate qofa jechuudhaani. Odeeffannoon hamii kun hundinuyyuu kadhara taatu yoo Abiyyi gabbahee mul'atee dubbate ummati biyyi suni mirga odeeffannoo qabatamaa fi mirkanaawaa argachuu qaban jechuudhaani dubbachaa jiru warri xiinxalaa kan irrattuu kennan. Abiy Ahmed gabbahee haa dubbatuuti jedhee warri garii gaafata. Abiy Ahmed hin doone odeeffannoo jettu yoo isaan dhiyeessanii namni garii ummati gammachuu ibsate hedduutu jira. Du'uu dhabuun isaa Itoophiyaan hin diigamtu kan jedhee gammadu ilmi abbaa gadaa hin duune jedhee gammadu kan Oromollee keessa hin jira. Abiy Ahmed du'ee illee jiranii akkasuma gammate hedduutu jira. Abiy Ahmed jira du'ee hin jiru jira jedhama. Du'a jira du'a odoo jira du'ee jira jiraachuun isaatii fi jiraachuu baachuun isaa faayidaa maatii hin qabu. Namni deeggarsa sabuu fi dhabee addunyaan dippiloomaasii isaa xireeffatte du'ee jiraate faayidaa maalii qaba? Du'a deemu yookaan inni jira du'ee jira kan jedhee barreessuudhaan hin jira. Warri Habashoota gammachuu ibsachaa jiran. Abiy Ahmed kasii du'e hafee kasii ijjeesse zaranyoonni si nyaatanii maali waan jejjeru barreessaa turani. Akka cufaafuu Suyyum Tashumee fa'aatii kan odeeffannoo Abiy Ahmed du'uu hin oolle jedhu jalqaba barreessanii amma jechuun hafuura baafatanii jiran fakkaatanii jalqaba hafuurii citee ture waan jedhu Abiy waannaው ነገር አንተ ደህንነት ነው
ዋናው ነገር የአንተ ደህንነት ነው፣ ሌላው እዳው ገብስ ነው። ስዩም ተሾመ አካስቱ በረሰ ጅራ አብይ አህመድ ሩኩታሜ ዱዌ ወሬ ጀዴ በረሰ ተከነ ስዩም ተሾመቲ ከለማፋ አሞ ቶሎሳ ኢብሳ ጉርባው ፊንጀሩ ቶሎሳ ኢብሳ ኮነኒ አብይ አህመድ ዱዌ ጅራ ኦዴፋኖ ብር ቢሊዮኒ ቀባና ደገፈዳ ኦዴፋኖ ከና ላይክ ሼር ጎዱኒ ማሊፍ ሰን ጡልፋቴ ጀዴ ከዱባቻ ቱሬ ሀርደ ገነማ ከና ከራ ሚዲያ ሐዋሱማቲኒ ገዱፌ በዶክተር አብይ የግድያ ሙከራ ተደርጎበታል በማለት የሐሰት መረጃ ያሰራጨው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ሰራተኛ ይሄ ነው ጀደ ነማ ተካ ነማ ጀቹኒ ኢሉባ ቦርኬሰቱ ደላቴ ጀዱ ከሚሴንሳቲ ካፊ በሳሳ ኢትዮጵያ ከኦዴፋኖ ከጂባ ከና ጋዲ ሲሴ አባሉ ከና ጀደ ሱራ ነማ ተኮ ወራቃ የኝማ ወጄኒ ባሴ ጅራ ፌስቡክ ሰደምተናል እንደተኒ ገዲም ባስኑ አሲት ፋይዳን ቀቡ amma jechuun odeeffannoo isaan maan baasanii kijiba haasawaa turanii Abiy Ahimed du'ee jira ka jettu ka warrumaan gadhiise sun odeeffannoon kunini odeeffannoo dharaati odeeffannoon kunini odeeffannoo kijibaati inumaayyuu nama birattu baasise yookaan ammoo nama birattu baasee Abiy Ahimed odoonni hin du'inu du'ee jechuudhaan itti farrisanii yookaan ammoo itti fareessanii falfalan jechuudhaan akkasitti odeeffannoo kana baasaa jiran wanni beekamuu qabu wanni qulqullaa'uu qabu waan anin odeeffannoon Abiy Ahimed kaagamma isiniin haasawaa jiru isinitti himaa jiru miidiyaa hawaasummaa gubbaatti waan namni jedhe maddii oduu kana maali wanni odeeffame maali Abiyyi du'e Abiyyi ajjeefame Abiyyi madaa'e Abiyyi summaa'e Abiyyi akkas ta'e Abiyyi maal ta'e waan jedhu kana kan miidiyaa hawaasummaa gubbaa jiru irrattu xiyyeeffadhee waan mirga bitaa ka haasawama ka jedham deeggartoonni isaatii fi falmitoonni isaa waan jedhanii odeeffannoo isin biraanii gayuuf warri jechuun deeggartuu isaa hedduutu bare falfaltoota waan mataa keessanii dhuftanii Abiyyi hinduu uyyuu akkam du'aayyuu isinitti du'aa malee ka jedhu Abiyyi akka Abiyyi hindoone tokko du'ellee jechuun ka du'aa mo'atee ka'u tokkollee warri barreessullee hin jira warra san keessa jechuun Abiyyi hinduullee du'ullee deemullee ka jedhee barreessu fakkaatullee dhaamsi hundi waa hedduu ka argaa turre warri cinqamee Abiyyi hindoon jedhee hirriib dhabee halkan taa'ee haasawaa bulelleen hedduutu jira. warri jechuun dubbii hima waajjira muummicha ministeeraa of godhee waajjirri muummicha ministeeraa kan jedhee afaan qabadda jedhee nama arrabsaa turelleen kana Abiyyi akkamitti du'a inni hinduu falfaltoota warra nama arrabsan jira maqaa warra dha'uun hin barbaachisu garuu maaltu ta'aa jira anama daqiiqaa 49 dubbadhu waan kanarratti oduu dhiyeessee jechuun kiyya wanni Abiy Ahimed haguma durarraa jalqabee an haasa'ee deebii waan takkaa isin hin kennine jechuun abaluun kan jira kanattu jira maaltu jira ka jedhu malee Abiyyi du'e moo jira rukutamoo hin rukutamne madaa'e moo hin madoofne summaa'e moo hin summoofne gaafin jettu ammallee deebii barbaadde Abiyyi rukutamee jiru warra birattu ka shakkii guddaa qabu fonqolchi mootummaa irratti geggeeffamee jiru haasama Abiyyi irratti wanti tokko hin geggeeffamne nagaa qabaa fayyaa qabaa ka jiru mootummaa isaatii fi kaadrootatu jira odeeffannoo kan lamaantu jira odeeffannoo kana mirkaneeffachuuf yookaan ammoo odeeffannoon kun dhaaromsuuf dhara ta'uu isii baasuuf warra maddeen kenna jennu jechuun kanan dura odeeffannoo nuu kennan haga tokko Abiy Ahimed illettu dhiyaatanii beekanii bilbilee gaafan wanni nama ajaa'ibu tokkoffaa odeeffannoon Abiy Ahimed miidhame moo hin miidhamne madaa'e moo hin madoofne rukutame moo hin rukutamne dhahame moo hin dhahamne summaa'e moo hin summoofne fayyaa qabu moo hin qabu du'e moo jira jedhu ka addaan baatu yoo Abiy Ahimed dhufe miidiyaa irratti dubbatee qofa viidiyoodhaan feesbuukiin barreessaa jira ayyaana cuuphatii fi kataraallee ilaalchisee dhaamsa dabarsa jira sun Daani'eel Kibretitu barreessaa fi Abiy Ahimed jira jedhanii fudhatu hin jiru sun Daani'eel Kibretidha ka biyyi keessan dubbatu waan amantii kan Abiy Ahimed viidiyoon gad dhufe yoo fayyaallee hin qabaanne yaalamaa akka inni jiru mootummaan jechuun iftoomina jiraachuu qaba transparency haga tahetti mootummaan haga tahetti iftoomina jiraachuu qaba waan kan hundaafiyyuu hamii kan hundaafiyyuu sababa akka ta'e mootummaan Abiy Ahimed communicationii to'achuu dadhabuudha mootummaan kun odeeffannoo ofii qabachuu dadhabuudha odeeffannoo ofii tartiiba galchee to'atee mootummaan akkamittu deemaa ka jira jedhu ummata Itoophiyaatiif yoo mootummaan odeeffannoo haqaatii fi qabatamaa kennuu hin dandeenye hamiittuu biyya bulcha yoo mootummaan odeeffannoo dhugaa hin kennin mootummaan odeeffannoo wayitaawaa hin kennin mootummaan odeeffannoo qabatamaaf mirkanaawaa hin kennin yoo mootummaan odeeffannoo walabaa fi bilisa warri kennu pireesiin akka hojjetu hin goone pireesii ukkaamsee gaazexeessitoota hidhee mirga nama ka dubbachuu ka daangesse taate namni eenyummaa ofii dhoksee hamii fi balbalaa bana. Ammaan tana hamiin akkas bal'attu kun haala pireesiin Itoophiyaa odeeffannoo dhugaa uummata dhiyeessuu hin dandeenye. Miidiyaan mootummaa
odeeffannoo waa'ee mootummaa, odeeffannoo waa'ee muummicha ministeeraa kan dhugaa hin qabu. Miidiyaan mootummaa. Dubbii himaan waajjira muummicha ministeeraa odeeffannoo Abiyyi hin qabu. Kunin haala miidiyaan biyya sunii keessa jiru garsiisa. Haala jechuun mootummaan odeeffannoo dhugaa dhiyeessuu hin dandeenye, mootummaan odeeffannoo qabu to'atee bulchuuf hin dandeenye, mani mootummaa sunii ammaan tana hamiidhan, mani mootummaa sunii shakkiidhaan akka guutamaa jiru, mootummaa sun kijibii hamiin shakkiin akka diiguu dandeettu agarsiisa jechuudha. Itoophiyaa keessatti dhangala'iinsi odeeffannoo yookaan immoo haalli odeeffannoon ittiin yaadu rakkoo guddaa akka inni qabu kan mul'isu. Kanaaf odeeffannoo mootummaa Abiy Ahimed bifa jechuun waltaawaa ta'eef mirkanaawaa ta'ee fi wayitaawaa ta'een mootummaan odeeffannoo hojjechuu danda'a. Pireesii akka hojii ofii hojjetu, investigeetii hojii ta'ee fi hojii biraallee akka hojjetu hayyamuu danda'u qaba. Duula pireesii irratti hubane dhaabuu qaba. Yoo akkas hin taane pireesii irratti duula bantee ofii kan keetii balbala odeeffannootti yoo cufte balbaltii dhokataan bana taatee biyyaallee jeeqxee bulchiinsa biyyillee jeeqxu kabiinama dhugaatti balbala hamiita. Balbala komiita. Balbala odeeffannoo kijibaatiif dharaata. Balbala burjaaja'iinsa ta'a. Waajjirri odeeffannoo isa to'achuu hin dandeenye mootummaan basaasa isaa to'achuu hin danda'u. Basaasa isaa to'achuu yoo hin dandeenye mootummaan icciitii isaa to'achuu hin dandeenye. Mootummaan odeeffannoo akka malee yoo baasellee odeeffannoon guddaan keessatti mootummaa diiga. Yoo odeeffannoon xiqqaallee mootummaa diiga. Akki lachuu mootummaa diiga. Piroostereekaa fi Gilaasnoostiin kanaaf Gorbaacheef Raashiyaa diige. Mootummaan abbaa irree kan odeeffannoon hin jirrellee hamiittuu diiga, kijibattuu diiga. Mootummaan akka malee iftooma ta'ellee iftoominattuu diiga. Waan kana mirkaneeffachuu fi wanni nu goon takka lama kan arge. Warri OPDO jedhamu. Warri Abiyyi bir jiru maqumaa fi jira. Odeeffannoo waan takka hin beekan. Hagan odeeffannoo kan beeku OPDO'n hin beektu. Waan ani Feesbuukii irraa walittuu qabee xiinxalee haasawee mirga bitaa kan dubbadhu kana jiraachuu hin beekan. Abiyyi yeroo ammaan tana basaasa harka hin qabne fakkaata. Waraanallee kan inni harka qabu tokkuma lama gurguddaa jiru akka Biraanuu Juullaa Galaalchaa fa'aati Abiyyiin duune namni jechuun akkas jedhu falfaltuudha rabbi sana balleessu jedhu warra malee warra odeeffannoo qoratee xiinxalee karaa saayinsaawaa karaa odeeffannoon jechuun miidiyaatiin boo'ii ishii eegattee akka deemtu godhuu miti. Abiyyi du'e jedhan Abiyyi akkam duuniin Abiyyiidha. Yoo du'ellee jechuun guyyaa sadii keessatti du'aa mo'atee kaya. Namni akkas isan jedhe rabbiin isanaaf fixute. Murruqeedha. Falfaltu eegee gudduu warra akkas jedhee nama arrabsu. Warra gosa kanatti malee Abiyyi akkasitti jira, waan akkasittuu jira, wanni deemaa jiru akkana jedhee bifa saayinsaawaa ta'een namni ibsuu danda'u mootummaa isaa keessa hin jiru. Tokkoffaa Abiyyi jechuun nama isa gargaaruu danda'u, gorsuu danda'u dhiisee darsa, yara, abeeba, cunduura, fadhiidoo warra jechuun dandeettii hin qabne nuuf marsee jira. Abiyyi amma fakkeenyaaf Hangaasaa Ibraahim irraa maal buufata? Itti gaafatamaan basaasaa fi tikaa kan Itoophiyaa bahaa anaa jedhe naannoo Affarii Benishaanguliitii fi dhiifama naannoo Benne Somaaliitii fi Affariitii fi Harariitii fi Harargee lamaan natti bulchaa jedhe nama hiisisaa jira. Dammaqa Makoon irraa maal buufata? Warri inni gagguure jiru warra gosa kanaati. Warri inni ammaan tanuuf marsee jiru warra dandeettii gargaaruu hin qabne. Hayyootis gargaaruu danda'an kan yaada qabdu yaada naftanyaa dhooftee bittinneessitu. Isaan birattuu kan yaadi naftanyaa aar tahee bakki inni seenamii hin beekne Jawaar Mohammad fa'aa maalidhaa jira. Namis gargaaruu danda'e. Namis gargaaruu danda'e kan OPDO keessattuu yaada qabaa dandeettii qabaayyuu nama waa taana caala jedhee yaadaaf mariin dhageeffatu ofirraa fageessee jira. Abiy Ahmedii annabiyyi waaqattuu natti himaa marii nama wajjin hin qabu. Nabiyyiin mul'ii waaqatiin biyya bulchaa jechuudhaan dubbate jechuudhaan Profeesar Alex Duwal barreeffamni inni Rooyitersii barreesse namni hedduun arguu dandeettan. Juuliyaa Parabaachiinii kan barreessite. Alex Duwalitiif. Sheetil Trumvool. Namichi gorsa nama hin dhaga'u hiriyoota san jibba. Waaqii akkam namirraa ilmi waaqaa akkam namirraa gorsi dhagaya. Mul'ii waaqaa malee. Kan ammoo viidiyoo isa keessattu jira. Abbaan fedhe wacee abbaan fedhe dubbate waca namarraa gurri qabadde ashaaraa kan kilaaf kaa'uuf deemi uf dhageeffadheedha namni dhageeffatini. Achiin dubbattuu gaafa deemtu ashaaraa si dubbata. Malee bulchaan uummataan mari'ata uummataan haasaa uummata dhagaya akka jedhutti nama. Warri Rooyitersii barreeffama kan eegisan barreessanii dubbattu biyyirra ari'aman. Duuba dubbii keenya mataa walitti qabnee deebisna. Odeeffannoo wayyaa Abiy Ahmed rukutame du'e jettu kun maaliif walxaxaa akka ishiin taate isin biraan geenne jira. Odeeffannoon kun Abiy Ahmed odeeffannoo to'achuu akka hin dandeenye waajjirri muummicha ministeeraa akka inni firfirfamee jiru bulchuu akka hin dandeenye basaasa waraana dippiloomaasii dinagdee
siyaasaa hawaasummaa to'achaa jiraachuun isaa shakkii akka inni kaasu kan hundaa dubbannee jirra. Walaa Shimallis Liyyuu Haayilii Oromoo barbaadna bobbaas gaaf jedhame itti himame. Taayyeen juntaan rukutamaa jira bagga gammadan uummata Oromootiin jira akkasuma qofa itti himame. Addisuu Araggaa hunduu isaanii waan akka quba hin qaban. Ammaan tanallee waan deemaa jiru. Opiidiyoon quba hin qabdu. Opiidiyoon rumicha. Rumichi kun lafa gurgurachuun haga jiraate. Bittuun lafa haga jiraatte. Daldaltuun lafa saamtuun kun lafa gurgurattee dabarsu malee Oromiyaa bulchuu fi waan Oromiyaa irratti abboomuuf beeku fedhiillee hin qabdu. Abiyyi raajichi kun nabiyyiin kun gorsi isaanii hin barbaadu waaqirra dhufa. Isaan isa faarsuu qofa fayyaa isaatiif waaqa kadhachuu nagaa isaatiif waaqa kadhachuu jaldeemu hambaa isaanii kaayisi jalaa hafee naftan jalaaf kadhaabbachuu liqimsuu malee waa takka dantaa hin qabdu. Biyya bulchaa jiraa jedhanii itti gaafatamummaa biyya bulchuu beekanii akka nama biyya bulchutti socho'aa hin jiran. Waan ammaan tan masaraa biyyaalessaa keessatti deemaa jiru kakan they don't have hang of it. Beekumsa waan takka hin qaban. Wanni an qulqulleeffachuu danda'e takkina. Odeeffannoo opiidiyoon akka hin qabnee fi rakkoon guddaan masaraa biyyaalessaa keessa akka jiru hubachuu danda'ee jira. Rakkoon guddaan kun immoo rakkoo dorgommii aangoo ka biltsiginaa Amaaraatii fi Oromiyaa jidduutti geggeeffamaa jiru gulantaadhumaa sadarkaadhumaa dhaqqabee jira. Dammaqee Mokkonin Hassan itti aanaa muummicha ministeeraa dhalataan Amaaraa nama silaa Abiyyi wajjin aangoo fi dorgomee Abiyyi fi wajjin falmu miti. Innilleen warra Abiyyi akka nabiyyiitti ilaalu keessa nama takka. Nama jechuun wayyaaniin kanaan durattu akka harreettuu fe'achaa baate nama akkasiiti. Nama meeshaa ta'e nama tajaajilu. Amma nama kana faattu Tamasgan Xuruneefaa wajjin ta'e Abiy Ahimed irratti shira guddaa xaxaa jiran. Abiyyi warra amanee opiidoo hunda ofirraa fageesse OMN warraa cufee Jawaarri warraa hiree Hacaaluu tarkaanfii fudhatamsan fudhachiifame kafaa ofii abaa'oo diigee fi warra kana abdatee Minilikii siidaa dhaabee Itoophiyaa ceesifnaa jiran. Warrummaan kun jechuun deebii harmisaa ciniinan harmisaa hodhanii amma harmisaa cininaa jiran. Innaattuu Tinakaash wayyaanee kan inni jedhu warrummaan Abashaa kan inni amanee deemee waliin deeme warri soddaa deebi'ee harma Abiyyi cininaa jira wanni mul'achaa jiru. Harma Abiyyi deebi'anii cininaa jira warrummaan kun. Dammaqee kanattuu har'a Abiyyi fa'aa irrattuu fincilaa jira. Maaliif? Abiniitu duuban jira. Maaliif? Abiyyiitu nama ofii ka Oromoo hunda nyaatee fixee darsaa fi tortoraan uf marse amaanaa qeerroo wanni godhe warra angoomsee humnoomsee ammaan tana muddamee jira. Kunini mirkana. Kunin haqa dhugaadha. Wanni deemaa jiru ammaan tan tokkine kana. Gaafa fonqolchi mootummaa natti godhanii pushaappi nama harka deebisee jedhu. Gaafa sana Abiy Ahimed gabbahee fonqolchi mootummaa warra naggodhu dhuftanii. Fonqolchi mootummaattu tahaa dhagahamee jennaan Burraayyuu waan jedhamutu jira, Sulultaa waan jedhamutu jira, Sabbataa waan jedhamu qeerroon achirra dhufaa turte. Qeerroon har'a isaa dhufte hin jirtu. Maaliif? Qeerroo diigee jira. Qeerroo diigee, qeerroo bira amanamummaa dhabee, qeerroo irrattu jechuun hiime dabeenyaa darajaajjate. Jedhamee qeerroo irratti dulchisifamee hoggansa qeerroo hiisisee Abiyyi namtichi kun miila keessa of dhayaa jira. Dubbiin isaa dubbii filaaktiites tahuutu jirti. Filaaktiis jechuun ka of madeesse madaa sun irraa du'e. Oromoon hidhamtoota siyaasaa isaa irratti xiyyeeffachuu qaba. Fonqolchi mootummaatti godhame Abiyyi irratti yaaliin ajjechaa godhame jedhamee achiin duubatti boramoo warri Abiy Ahimed irratti yaalii ajjechaa godhe mana hidhalleetti yaalii ajjechaa godhe yookaan ammoo ajjechaa godhe jedhamee hin haftu. Dubbiin kun gadi deemtu warri Abiyyi ijjeesuu fi carraaqee hayyoota Oromoo balleessuu fi Abiyyi dadhabee jennaan mana hidhaa qilintoo deemee akkas godhanii jechuu danda'an. Waa hedduutu jira. Oromoon wanni feet Abiyyi rukutamuu baate, Abiyyi madaa'uu baate, dhahamuu baate, ijjeefamuu baate, summaa'uu baate, dhukkuba koronaa vaayirasii fuudhuu baate, hayyoota isaa kan hidhaa jirtu tikfachuu fi waan kana jechuun waan haasamaa jiru kan akka qoosaa akka taphattu ilaalaa hin jiru. Karaa qabsoo sibiilaatiin qabsoo suniitu jabaachuu, karaa miidiyaatu jabaachuu, karaa aktiivizimii jabaachuu. Akkamiin waan kan keessa hamii qofa warra haasoo santaan qabatama hojjetee waan kan keessa bahu ta'uu akka danda'u irratti hojjechuu danda'uu qabna. Kana dhaamsii gabaabaan dubbii kan cufaayyuu mataa walittuu qaba. Warra haasoo qofa miti warra waa godhu rabbinu haa godhu. San irratti jabaannee wanni ammaan tana haalii Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kun haala akka malee hamaati. Dubbii kana irra deebinee haasofna.